Warrikum saamorodaa duruun beeku qorqoda. Dargaggoon lafaan dhufaan abbaan qabeenyaa. Dargaggoo Firaa'ol Itichaa maqaan isaatu Firaa'ol jedhee kamaatiin isaa itti moggaafate. Dargaggoo Arjaa abbaa qabeenyaa kan ta'e guyyaa hardhaa ilmaan Oromoo sooshaal miidiyaa garagaraa irratti argamtan hundaaf yaamicha deeggarsa ummata keenya ka Wallaggaa qe'ee isaanii irraa buqqanii namni 450 ol raasaa keessatti argamaniif deeggarsa akka gootan tiiktokii Firaa'ol yookaan Firaa'ol Itichaa irratti guyyaa hardhaa sanbata akka sa'atii biyyaatti sa'atii 2 irratti deeggarsa ummata keenyaaf waliin haa goonuu jechuudhaan yaamicha isiniif dhiyeesseera. Seenaa Firaa'ol Itichaa xiqqoo yoo irraa isiniitu hinde mee viidiyoolee na cinatti argaman kana waliin haa daawwannu. Firaa'ol Itichaa ይባላል። ፍራኦል የተባለ ልበቀና ሰው ሀብታም ነው። ሀብታም ማለት የገንዘብ ሳይሆን የልብ ሀብታም። ፍራኦል በጣም ብዙ መልካም ብዙ በጎ ስራዎች እንደሚሰራ ሰማ ነበር። ያለ ማድረግ ደግሞ ሀብት ያስፈልጋል፣ ልብም ያስፈልጋል። በጣም ደግ ሰው ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ሰው መርዳት ይወዳል። ገንዘብ ብቻውን ሀብት ሊሆን አይችልም። ሀብት ሊያስደስት የሚችለው ለሌሎች ማካፈል፣ ለሌሎች መቆረስ ትችል። ጀፍሮ ትራክ ድራይቪንግ ስኩል ማመስገን ፈልጋለሁ። ውጭ ሀገር አሜሪካን ያለው እሱን ስፖንሰር ያደረገኝ ኑሮ በአሜሪካን ነው። ፍራኦል ይሰኛል። ሰዎችን በማገዝ ይታወቃል። ፍራኦል የ200,000 ብር ስጦታ አበርክቶልሃል። ሶልዬ ፍራኦልን አመስግን ነው። ፍራኦል በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። ዞር ብዬ ወገኖቼን የማየት ህልም ነበረኝና ያንን ህልሜን ደግሞ ያሳካው ነው። ፍራኦል ኢቲቻ ከአሜሪካ 100,000 ብርና የብዙ ሺህ ብር ላፕቶፕ ፕሮሚስ ገብቶላት ነበር። 100,000 ብር በካሽ 1 2 እዚያ። እሺ አሁን አውዬ የተሰማሽንና ፊራን ማመስገን ትችያለሽ። እድሉ ልስጥሽ። ፊራ ጋር ላይቭ ገብቼ በቲክቶክ ያቀረብኩት ስለ ሰላም ናግባና ሰላም የሚያወራ ግጥም ነበረ። እሱንም በአፋን ኦሮሞ ነበር ያቀረብኩት። ይሄን ውድ ላፕቶፕ እስኪ ከፍተሽ አሳይ። ዋው አሰስ ነው ነው ከናናፍ ከነሜፍ ጉዳ ገለቶማ። እሺ ጋይስ ይሄ ነው ቤቱ። ክፉ አይንካችሁ፣ መጥፎ ነገር አይንካችሁ። ከጎዳና እንዳነሳችሁ እናንተም ጥሩ ነገር ያጋጥማችሁ። እሺ በኦሮምኛ መርቂ ዋቀየ ሲኒፋከኑ ማድበቹ እንደንደው አና ባቄና ሐሳብደን ያከና ሐሳብደን ይተዋቀየ ዋንጋሪ ሲኒ ቀና ጋሪ ሲና አገጠሙ ቆማጀቹ እንደንደው kun seenaa inni namoota dhuunfaa osoo amantaan hin qoodin osoo sabaan hin qoodin waan qabuun bira dhaabataa tureera. Dargaggoo Arjaa qabeenya qabaachuu qofa osoo hin taane qabeenya kennuunis kennama nama gaafata, kennaa nama gaafata. Qabeenya Rabbi sii kenne dabarsitee saba keetii kennuunu kennaa si barbaachisa. Maarree osoo ani qabuu sabni koon agabuu qabeenya an qabuun seenaa hojjedha saba kiyyaaf jedhee muratee gadi bahee jira. Maarree dargaggoo kana wajjin dhaabannee tuftoon edaasaa galaanaati akkuma jedhan san waan qabnu itti dara'aa waliin haa hojjennu isiniin jedha. Akkaawuntiin biyyattis banamee jira, Ameerikaa keessattis banamee jira. Dargaggoon kun ka ufiituu baasee namoota dhuunfaatiif deeggarsa isin agartan deeggarsa jajjabaa kana 100,000 godhaa jira. Maarree saba kiyyarraa hin hafu jedhee gaafa sabni kiyya beelayu ani nyaadheen bulu jedhee abbaan qabeenyaa ጀፍሮ ትራክ ድራይቪንግ ስኩል ካምፓኒin kunis ka isaa akka ta'e irra geennee jirraa. Maarree dargaggoo jabaa akkanaa Oromoon qabdu kana namoonni biraa sabni biraatilleen akka gaariitti itti fayyadamaa jiru kana ummata isaa ni fayyada. Koottaa Oromoo na wajjin dhaabadhaa gaafa isiniin jedhe maal eeydarree nama rakkataa kana akka ni ifanuu baatu akka ni dhaqee bira ta'aa bulu fakkeenya akka namni ta'u gochuu qabna ifaan ifatti. Tokko dirqama lammaffaan immoo wallahi jechuudha waan qalbii na cabse tokko sitti madhaa
utuu haa tokko sagantaa tokkotti hin galiin makii kana du'aa hin kadha. Makiin gaafa isiin tapha qopheeffattu gaafa nu ofii keenya beellamne taphachuu qabdi mucaan kun jennu isiin nan taphadha jettee miti dhugaa sitti himna. Numatu taphachuu qabdi uummata kanaaf injibattee arguu qabdi jennee itti galchine otuma mo'atamtee nutu gaafatamaa jira bara. Iccitiin gadi babaa nu gaafatama malee isiin tapha beellamaa na taphachiisan jenne. Tapha beellamaa taphatte kanatti fixxee yoon jedhe sadaqaa intala kanaa balleessuu ta'a. 500, 600, 200 doolaara jechuun baaftee wallaahi doolaara 1,000 gargaarte Ustaaz Hamzaan Ragaadhaa argitaniittu doolaara 1,000 biyyatti erguurra kaashaappii irra erguu hoyyate achirra doolaara 1,000 ummaa keenya kana mucaa kana baraaruuf galchite. Namni mucaa xiqqoo umriidhaan nuyi gadii kanarraa maal barachuu qabaa? Mucaan kun daa'ima quxisuu keenyaati. Maallaqni nama akkasii kana hin barbaachisa. Hin mararas. Yoo sabummaan namaa galee akkasii, yoo namummaan namaa galee akkasii, du'aayiidhaan hin dagatinaa bakka jirtan nutti maki. Kanan amaanaadhaan maddaa sagantaa keessan eegala. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت دعاء رب وفريف قرأ سجنتا سينا وبليت سينا أجمع تشيسو ربي نقرتي الدنيا آخر ربي أجمع تشيسو ربي نقرتي بمي يما هذا سيها لتنا متي بكم تي الدنيا عالم الدنيا آخر ربي سيفاغنو آمين ربي يا دمراد ربي سيفاغوتو آمين رزقي وقدو قرتي تاتيكم أنكم ربي سيتاغنو آمين أكيد ما يا دمراد ربي سيفاغوتو آمين آمين اللهم آمين ربي لا أبا منا خيري تيكم خسيكم متشيس ربي سيأخذنا آمين 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 تي فكني إسلامات أتو ربي سيفاخذنا آمين 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 أكذب قرتي أواسين أما سجالتي جرا نما تكو قرتي هو ربي جالتي قرتي ربي نفي جالتي مخلوق ساخ الدنيا رجلو خنا سجالتي سجى ربي قرتي جالتي تنتا تزل على ربي سيفاخذنا آمين آمين أكثر تيجي متى ورم ربي سيأخذه آمين آمين تيجي أنت نتيجي شو أقدر تصدرك قد درجة قد عندي صدرك جال تربي سينارا كابو آمين آمين هذه ده هذا وي تيجي تير أكابو آمين جزاك الله بلتهم وياكم أيه إيجالا وريكر كاسا إيفي أصلي فاجر ديمي ربي جل لكم سمكي كيسانا بريساج يجاني تنتور سيارجتو نتين فقط وسوارجتي وان تلجتوس نتين فقاني نقري والله نقري أركين سويا بريتو يا بشير سنة في سترفتو تياب العفون إلا ناجري يا دك يا مبارك فرقاني جنيو سيدن دامي أسران فلو نادي بيسي وأنا ست دامي كباكيسا هاي ديبي تي في تي باكي وانجرو أبوت جلاتي ماكين بي دا rakkoo qaba amma mosii aadatti si dubbisa. Waan dubbachuudhaaf nambara kiyya Oromoo hedduu hin qabdu sababa kan kee nambara kiyya namoonni hedduun yaada isaanii naa dabarsifachuu barbaadan hedduu jira. Nambara sababa kan keetiitiin nambara ni maxxansa. Okay hunda keessaniif ilaarraa takkaa maxxanseen beeku nambara ittiin harkattan ni maxxansa. Sababa keetirraa kan kee okay bareedduutiya. أيه أبشر رب مرسينا رسولنا كيسن ربي سنا جمعتي سو مبارك تأبي تنتي ربي لفتين بلسيني إذني ربي تي ربي مجاسنا اللي إن شاء الله قدرة في ساعتي أبو ربي بيت أو ربي يجتيو وفقبني بافر أنا إبلا ما بدل إبلا جرني سكوما خنّي أستاذني خينيس وليني ولي تكابنو دورا لا كوما كدي بس أديت واو عبد الله في غنى كمان دعائي عرض دربو عبد الله فارا بيسي اسمتي بدك امين جا ايه منا بيتا حمزه جابر ارى منا صاحب خيات قرنتي بيتاتي شاهد وهاجرا مني منا كان كيسات بركان دول دغوري بركان ني بركان ايه دغادين تر سبيكر اوف تيك توك يجنن تيغرتي متكلم haaswaan waan hawaasa kana gartee mataa wali qabee adda galcha bakka buufannee jirra gaa'u. Dhibba saddeet guure Abdallee irraa Abdallee ni beektan nama gartee magaalaa tana keessa hawaalaa tawakka Abdallee itti dee'ee eenyu namni sadaffaa. La mamaan qabu shaadate nyeree boqotani. Walumaa galatti warra dhibba saddeetiif niyyatee warra kumaas niyyatee kan ta'e. Hajjal qabarraa ilaa ammaa kanaa jiru. Isinis asirratti taa'ee akkatti gartee
mana kana gartee qabeeniin dhaabbataa jiru abboo rabbiin amrii teessaniin isin haa dhaabbatu abbo. Malaa'ikaa waan isin dhaabbattaniin ni dhaabbatu rabbi bakka isin haa buusa. Ilmaan jaartoleen keessan haadhaa fi abbaan keessan maatiin keessan ulfina malee xiqqeenya hin argin abbo. Guddina malee xiqqeenya hin argin abbo. Umrii teessan haga addunyaarra jirtan ibaadaa. Gaafa akhiraa dheetan jannatul firdoos malee jannata xixiqqaan argin abbo. Jannatul firdoos malee. Barandaa jannata abboon جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جبو أبواسي هادين نجتجرني ميغا أوزون دوايتنا فتنة أفاني أوزون بوزني موري الراما هي دوايتنا بوفين ديماني ديمون كبا نمان ديما أستاذ ناصر ودي من مركبة أبو يا أمت ربي سنا خبجو ويوم كلفنا في قدنا في كبجامل أبو شر في حاسدة في حسد بلان مكانيان دوريين غندا كيساني في كيتان اللين جين أبو آمين 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 ربي نوران جران ربي سبحانه وتعالى أكما أكنت تجرتي جرا ولي مالك يوم من أسوي